Makake? Tolasan. Ishi. Kan darbe magala rota kan nuti umne nama sadi lo jira ne nufit kan numne ligala nama shan nammi lama awara masafaran ko fale algan ko fala misal lama jechu nimmo nammi sadi magala ke chabare ne o yuji tunde ni gafarne mujasa to ko ni intana gora ni gafa inni to forma yu ne je dure tiketi rawe tha raj ke Orfu, sebelum inni je dure to tiketi rawe tha apotu ti ka saadu jagdi tiketi si kunna kalati ul devi kan tahu kan nama tiketi ko tunji kunna isi inni wa masana tu jangan jadi tiketi na kene mo ismara ta kesti Okay. Angke sangka pula, rukutnya lawanan tema kulit. Angke golkas, mau bawa ini nak dia bahas dari kita berkaras. Karena wasit itu, waktu era nak ampe dia setaya, nak kamu tu malah kan ciaku, nak kamu makan ciaku, karena makan arola wasya. Amin. Kalian tahu dan kawan. Wasya apa wasya? Ya. Jiraatota ganda badisaa qorichaa. Raasan kakee. Harkas. Ina gartujoon nama shiftii sadii qabna galgala walitti immoo waan takkaa ta'e badina qabneetuudha. Waraabee sadii deemee dhufa. Sini kan ibadah sini.
Illuminati jedhamee cuubee keessaa fuudhamee kudhaatii poolisiidhaa kan qabee dhiyeesseedha. Poolisii miti. Namicha kana jalqaba mucaa kuni qamsuraadha waan ta'eef birriidha. Waan godhu qabu birrii waan ta'eef birrii sanarraa kan ka'ee gara magaalaa kanaa dhufan. Jara kanaa wajjin jara kana booddee dhufanii hojii isaan itti himan hojjechuudhaaf dhufan. Gaa harki waaqayyoo immoo dheeraadha. Dhuftee bakka meetti akka dhuftee ibsa godhu. Maqaan koo Tolasaan jedhama. Maqaan koo Tolasaa Yeeraati. Ani dhufe magaalaa Hoolotaarraa kan nuti dhumne Amusii ganama iddoo qansiraa eeggannutti dhufanii hojii wayii naamna hojjettu naamna nun jedhanii hojicha akkaataa isaan barre hojichi immoo gaafa inni gaafan hojicha namni irratti hirmaatan jettuun nama sadi isaanii dhumne. Isheen gaafa duukaa dhumnu gaafa jimaataa ganama algaa nu qabanii nyaata nu qabanii birrii tokkollee hin qabanne nyaata nu bitanii algaa nu kaffalanii amma kaa hojicha hin eegaltu hin eegalu hin jedhe yoo birrii qabaate tikkeetti isaa kutatee galaa minaamina jedhanii dubbachuutti kaan. Maana yoo wantichi eega hojii ta'ee nu hojjannaa tikkeetti murannee gala minaamina gaafa jennuun isa tokkoon amma galuu barbaadde annaan dhaheen jedheen morma kee gadi qabiitii deemtee dhattaa gaafa raajiin kun siifate raajiin kun walii lama gaafa raajiin inni mataan kaasaa keessi ol faatumaa gaafa siifate irraa kaataa minaamina dhahee mucaan macaachee geesse. Seetanatu sirraa iyyaa jedhe. Seetana ta'eeti. Seetana taataa sirraa iyyaa gadhiisee dhattaa morma kee ol qabdaa walii gadi ooftaa dhee. Eeshee dhee mucaan naqee inni hojjetee akkasumatti hojjetee gaafa galee hojjetee deebi'ee nu bira dhufee tikkeetti ni muramee fi birrii kennameef tikkeetti bicha naa kennan birrii barbaadu jennaan oo lakki karaatti bilooftaa naannoo dhanii nu hundaatti birrii kennanii fi nuus bakka birrii isaa kennan gaa tikkeetti nu waasee fudhatee agalu jennaan lakki hin taatan minaamna dhee anaan gaafa qidamee sa'aatii jaatti atis gara hojjettu malee hin galtunnaan dhaqee jirunnaanis tikkeetti nu murtunnaan eennaan jedhan ganama gaafa jimaataa galgala bullee ganama sa'aatii tokko waan ta'e keessa albee fi kudhaama minaamina wayii fidee nutti dhufan. Fuudhanii dhufanitti kennu. Gaafa fidanii dhufanitti kennan maalidha kunoo minaamina jennaan akkas gootaa inni hiitaa gaafa sirraa ka'ee gisee torba irraa caraan hin ka'e gaafa torba irraa caraan ta'a irraa kaataa. Irraa ofii iyyite. Lama Sadi Abur San Waan torba hiitee irraa kaataa. Ana ishiin jedheeni anis kaa sababiin birrii masaafara qabneef ishiin jedhee nan naqee nan hojjedhee gaafa nan hojjedhee achi gadi ba'uu baane raajii duulaffaan nu bireeru dhufanii koottu waan tokko wanti si goonu jiru dhugaa kee bayi jedhanii hoteela nu geessanii gaafa dhukuratan anis dhugicha dhoksine itti murimee hin qabame jechuudha. Cibcabaan hin jiru. Poolisii miti kan qabe anumatu qabe. Kanaaf ani akka yaada kootti raajota akkanaa kanarra akka of eegdan yookiin gara katamaa keessa irraa baatanii hojii haattanii akka keeyyatti odoo keessa fagaachuu haattanii baay'ee dasnaayidha. Jaa jaatami jaa.
Afura jaata iti ana torba ita argitani tugaa kasan akkan ni ta'e lafa nyaatee fixee muka nyaatee fixee gororee lafatti waan baay'ee ture garuu egaa mucaan biteena waan ta'eef ta'eera waaqayyo waaqa irraa nutti araaramu. Iddoo baay'ee isaatti kan namoota baay'ee nyaate yoo xinnaate waggaa torbaaf. Waggaa torbaaf waan akkasii hojjetanii gamootti ijaarrataniiru. Waggaa torba waan fixeetu magaalaa Naqamteetti gagamii qabame. Amma akkuma isinitti himaa raajonni biyya jiran keessaa si'a jedhanii irratti kakachaa jiru. Maaliif dhoksaa kana baafte? Innis tuyi. Du'i kora koko. Warra jiraatan tu wangeelatti bu'u. Kora kana. Amma du'ee boolla dhagutti garuu namoota warra akkas hojjetan kanaaf aarsaan ta'uun ta'ee darbamanii gonkumaa dubbisatu. Ifa manaa godha. Fira keessa na taa'anii sobdaa keessa na taa'anii. Maal warra ta'an? Ani warra kanaaf iddoo hin qabu, bakka hin qabu, xiyyeeffannoo kutannas dhufuma qabu. Ati ol darbi maqaa keedhaaf bakka irraa dhufte dubbatu. Ani Boogii Bojaan jedhama. Magaalaa Hoolota irraa hin dhufe. Gaafa magaalaa Hoolota irratti amma ijoollee san faana hin deemne innee nama sadii hin dhanne tikeettii nutti kennanii makiinaa keessatti tikeettii keenya qabannee deemne dhiyoodha nuun jedhanii daandii fagoo deema makiinaan hoggaa dhumnee daga daandii bootaa isaallee hin beenneenii irraa nu buusanii misaa nu bitanii makiinatti nu dachaasanii dhumnee asitti isaa 10 wadhakkaatti irraa buune makiinarra. Makiinarraa isaa 10 wadhakkaatti irraa buune aduu amusii aduu jimaataa ganama dhufee kursii nu bitee mana algaa nu kaffalee nu biraa deebi'e. Deebi'ee saatii jaaguunnan nu bira dhufee waan akkanaat hojjettuu waldaa keessa dhaqxanii ati duudaa ta'ii afaan hin dubbatinii naan jedhe. Waan hin jedhuun dhabe achumaan ishiin jireen isa tokkoon immoo akka nama morma si dhukkubuu garanatti warraaqin garasitti warraaqin mataa kee gadi qabadhu deeme jedhanii. Waldaa keessa dhaqee taa'ii inni yeroo inni mataan kee namni si dhukkubu jedhu yookaan qoleen kee namni si dhukkubu yeroo inni jedhu ana jedhu kan jedhee fuulletti baataa siifan kadhadhaa hoggaan ani kufiisiin jedhe duubatti kuftee fayyaa kee taate baata jedheen. Namicha akka jedhu kun raajii maatiiwsidha. Ishi jedhee mucaan sun hin dhaqee mucaan saatii 9tti fuudhee dhaqee naan hojjedhee raawwannaan hin dhufe galgala isaa 12 waan akkanaa kana hojjedhee waldaa keessa taa'een hojjedhee naan jennuun jedhee nutti hime. Amma mucaa sanii tikeettii naa kutaa ishii dhangala'aa jedheen. Tikeettii sii kunnaa jedhanii tikeettii kutaniif. Tikeettii kutanii birrii 2,000 waliin itti kennan. 2,000 waliin itti kenninaan hin deeme mucichi. Mucichi deemee anaan gadi bahinnaan jedhu silkiin dhaggeeffatinnaan jedhu tole hin jedhee ishii siman jedhee sanbata sa'aatii 6tti hojjettanaan jedhu. Sanbata sa'aatii 6tti dhuftee waan kana afaaniin hin dubbattu duudaa taatee teessaa. Duudaa taatee waldaa keessa teessaa hoggaa yeroo raajii maatiiwsii inni mata ol filatu ba'ee duudaan as keessa jirtu yeroo jedhu maal taate fuulduratti bayyede. Fuulduratti bayyinaan jedhee ishiin jedheen achumaan qidaamee ganama ba'ee baankiirraa birrii 500 qabaa ishii baafadhee badeen gala jennaan Waaqayyo dhugaan gannee dhufeetoo isa kana qabatee dhufee achitti nu qabe raajiin kun. Raajiin kun dhufee achitti nu qabee amma raajii sun qabamutti asuma naa turtu jedhee dhaqee poolisootatti nu kenne. Ishi jennee poolisoota bira turree
Poolisoota biraayis isaanii dhufanii to'arra nu baasanii fayyaa ta'a galatooma. Galanni Waaqayyoo uffatoo. Akka deebite raajii maqaa raajii sanaa dubbattatis maqaa raajii sanaa miidiyaa irratti darba waan ta'eeti. Maqaa raajichaarree beeknu gaafuma isin eebbistan dhageenye Maatiyos isa wayii sanadha jechuudha. Isa mataa ol filatu isa mataa ol filatu sana yeroo achi ta'u ati maal ta'ii? Yeroo achi isatti raajee biyya kee maqaa dhawwatachuu dhubeesseedha jechuudha. Maatiyoosiidha inni akka jedhu. Yeroo achi ba'ee Illuminaatii 666 magaalaa Naqamtee keessa jirta uummata kana qabdee jirta gaafa jedhamu kufiifi keessaa ba'ee. Kufiifi ala tokko immoo keessaa himaa godhu. Keessaa ba'eetti nama nagaatti leettaa tikkeetti keessii baay'ee galtaa kan jiran. Waaqayyoo inni qabe maal ta'u? Ibsa kanarratti kennu yoo jiraate namoonni as jirtan yoo xinnaattan nama 100 lakkaa'amtu yoo ta'es 50 sanaa olii dhaamsaan dabarsa. Raajonni maqaa waamna jedhan, silkii waamna jedhan, miraakilii hojjenna jedhan soba akka ta'e arrumaa kaasaa bara. Ragaan qulqulluu argattaniittu waan biraan hin jiru. Kana booda abbaan jala mataa keessan hin qabne. Namni abbaan argee harka sanirra hin kaayin. Macaafni qulqulluun qorii ilaali jedhu. Qora alaanaa adda baafadhaa. Eenyutu yaada Waaqayyoo keessa jira jedhaa tilmaamaa. Kana ta'uu baannaan waraabessi guyyaa saafaa bakkee adii keessatti si nyaatu. Kiristaanummaan keenya inni guddaan xiinxaluu macaafaa wajjin wal bukkee qabanii ilaaluu. Dhugaa dhamoo dhugaa miti jennee shallaguu. Waaqayyoonni 450 somboonni kaayi Waaqayyoon raajii yaasii qabu. Waaqayyoon raajii yaasii qabu. Egaa bara kana immoo Waaqayyo eenyuu qabaa nu qaba si qaba. Bukoo kan bakkeetti dhiibu. Sobboota kan saaxilu. Birrii yoo ta'e darba. Foonii yoo ta'e darba. Konkolaataa yoo ta'e darba. Warqii yoo ta'e darba. Meerkurii yoo ta'e darba. Inni darbine dhugaan. Yoo duuduu jireenya barbaraa keessa argamu. Malee sombootaaf kan isaa cubaadha. Isaan jireenya ibidda barbaraatti galu malee jireenyi dhugaa isa barbaraatti galuu hin danda'an. Kana dhaamsaan walitti dabarsaa. Kun ergaan harrayyuu boriyyuu xiyyeeffannoon keenya wal gargaarree somboota bakkee adii keessatti saaxilu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ililleef kabaju Waaqayyoof haa ta'u.